wabarakatuhu. Akkam jirtu nagayaa fayyaadha. Har'as viidiyoo biraatiin isinii dhufee viidiyoo har'aa qixxaa baxalaa akka itti godhan isinitti agarsiisuuf isinii dhufe. Kanaafuu warri chaanela kiyyaa Faarawaa please like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Kanaafuu amma waan asitti qopheeffadhen isinitti agarsiisaa. Bishaan diqqoo itti kaameraa naqadha. Bishaaniif kaameraa kana akka kaameraan naa baquuf bishaanitti naqee bishaan waliin kaameraa kana diqqoo ni godha waliin sochoosa. Eegas deebi'ee sukkaara maankaa 3 itti naqadhee garuu sukkaarti namuu hagummaa fedhinnaa teessaniitiin itti naqattanii. Eegas deebi'ee sooqitta itti naqadhaa. Sookiddaarraan deebi'ee zayitii itti naqadhaa. Zayitiillee ittiin guddisuu hin qabdanii. Kanaafuu deebi'ee amma eegas killee takka itti naqadhaa. Killee tanaa fi waan maraa akkanatti waliin dhahadhaa. Eega hunda waliin dhahadhee booda aanan itti naqadhaa. Aanan dirqamaa miti. Bishaaniinis godhuu dandeettu. Amma deebi'ee harcee itti naqadhaa. Maraa akkanatti eega waliin naqadhee boodaan ni qamashaa. Harkumaan hin qamashaa. Dura qamashaa akkanatti wal seensifadhee eegas deebi'ee harkaan qamashaa akka gaarii akka qamashaan naa laafuuf haga daqiiqaa 10 akkasitti akka gaarii qamashaa. Maal jennaan yoo akka gaarii qamashee eegas qixxaallee yoo bilchaate qixxaa lallaafaa bareedaa ta'a. Kanaaf akkanatti bakka irratti isinii tolu mijaa'uu irratti akka dandeettanitti akka gaarii qamashachuu qabdanii. Akkanatti sukkuumee eega qamashee daqiiqaa 10 akkasittiin sukkuuma. Kunoo amma qamashaan laafee jira. Eegas deebi'ee meeshaa kiyyatti zayitii dikkisuu akka inni boodana irraa jalatti hin qabanneef zayitii diqqoo irra ta'u godhe. Kunoo eegas deebi'ee qamashaa kiyya keessa kaayadhee akkanattiin qadaadadhee lafa kaayaa haga sa'a takkaa fi yookaan haga sa'a takkaaf walakkatti akkuma qamashaan keessan isinii itti bahutti. Kunoo qamashaan kiyya sa'a takka booda akkana jira bukaayee jira. Hedduu bareedee jira. Kanaafuu amma eelee tiyyaa ibiddarra kaayadhee bal'ifadhaa didiqqeesseetiin godhee akka hedduu baay'een didiqqeessee akka qixxaa gurguddaa kaanii miti akka baxala jiru warri kenna godhutti godhe. Kunoo akkanattiin bal'ifadhee eelee ibiddarra kaayadhee eegas eelee tiyyarratti hin godhadha. Warri chaanela kana subscribe naa gootan hedduu galatoomaadha. Warri subscribe hin godhinillee please subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo isinii fida torbaanitti at least viidiyoo 2 isiniin fida. Kanaafuu please subscribe naa gochuu hin dagatinaa. Amma kunoo qixxaa kiyya irra kaayadhee akkanatti bilcheeffadha. Zayitii diqqishu jala buusee kunoo akkanatti tolee jira. Hedduu bareedaadha. Waan hedduun akkanatti nyaachuu dandeettanii faxaraa yookaan yeroo galgalaallee waan maraan goommanaanillee hedduu bareedaa. Foonii namuu wanta manaa qabda waan barbaaddattaniin shaahii qofaanis ganama faxara hedduu bareedaadha. Kanaafuu haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu yeroo biraa walitti deebinaa nagaa keessa naa turaa isiniin jedha.